meeshaan aroofni hedduun seenee jira. Hordoftoota kiyyaa haga xumuraatti ilaalaa viidiyoo kana jechuudha. Laayik sheer gochuuf hin dagatina. Gatii isaa wajjin haga xumuraatti ilaalaa. Namoonni barbaadan karaa WhatsAppiitiin heloo jaa. Maashaallah tabaarakallah. Egaa hordoftoota kiyya walitti dachaanee jirra. Samoona kana viidiyoo shoortii hadha jechuudha. Sirriitti isin gadhiisaa ture guyyaa keessatti viidiyoo 4 mooshanii. Maashaallah hedduuf dinqisiifadhe maaliif viidiyoo waraabuuf baay'ee takka ifadha waan ta'eef yeroo tokko takka jechuudha. Heerimaa fi baay'een keessan suuraa waan nagaafattanii fi namoonni suuraa nagaafattan achirraa iskiriinshatii godhadhaa karaa keessaatiin kootta. Wallahi irra fajjadee gacciise meeshaan nama akkana gibbii keessa jira jechuudha. Hirribna qabu waan dhugaa dubbachuuf guyyaa keessa garuu xiqqoo boqonnaa fudhachuu barbaachisaa miree xiqqoo biisii ta'anii beektanii namoonni immoo meeshaa naa kaa'e jettan. Osomaan isinitti haasa'u deebitanii nagaafattan meeshaa bakka kaa'uun qabu uummata qashtii obboleeyyan keenyaa hubadhaa. Mee hundumaafuu meeshaa achi garagalchee isinitti agarsiisa. Haga xumuraatti na waliin tura wurroo. Maashinirra ciista. Maal taate horree? Maal taate irraa akkanatti gamuufatte? As biratti akkuma argaa jirtan meeshaan kun waan duranaa dhufee jira. Kunniin illee eega dhufee guyyaa 3 moo 4 turee jira jechuudha. Samuuna kana immoo viidiyoo hin goone. Wanni as keessa argitan kun akkuma jiruun kaartooniin kun global sahanii gara 4 mooshanitti as keessa jira. Sababbiin bakka takkatti fideef baay'ee waddadaa jira waan ta'eef ijoolleen immoo maallaqa natti ergitee jirti dura. Sababa san fidee asitti immoo sufraa kanallee sufraa nama 3 moo akkasitti diizaayinii baay'ee natti tola sufraawwan kun hawa baay'ee jijjiiramaa dhufa. Asumaan immoo waan ho'i biyya sufraa kana jirratti bareedee jennaan waan akka daanteeliif nama tajaajilu ofii kiyyaallee dalagsifadhee ture naante gatiin ooluyyuu as keessa kaa'ee ture jechuudha. Namoonni barbaadan akkasitti illee na ajajachuu dandeettanii maashaallah kunu daanteelii namni hin jaalanne daanteelii hin jaaladhu wanti akkana kun waxaa kan jedhee baay'ee namatti tola. Keessattuu magaalaa keessa daanteelii uffisanii natti hin tolan ofii kiyyaa isa kana jechuudha. Meetira tokkotti gatiin isaa xiqqoo ni qaalaa malee 300 moo akkasumatti fedhee oolu magaalatti meetira tokko namoonni barbaadan xaalli biffee wajjin ajajachuu dandeettanii. Nama itti yaadee osoo hin taane yoo sufraa ajaju argee jennaan natti tolee tasa argee kunoo lafa afee isinitti agarsiisa meetira tokko jechuudha. Daabbootti uffisuuf safeedii irratti ta'ee baay'ee namatti tola. Akkasumas xaalli biffee wajjin ajajachuu dandeettanii carqoomni isaa namatti tola jechuudha. Akkana meeshaa kana farrashne walitti kan deebinu ta'a. Meeshaa as keessa jiru kanallee waliin hiinna jedhee ture yoo daqiiqaan isinitti dheeratuu baate jechuudha. Hordoftoota hundi keessanuu obsaan haga xumuraatti na waliin tura. Viidiyoo kana piliis hundi keessanuu laayikii tuquu hin dagatinaa. Viidiyoon akka nama bira nama ga'u jechuudha. Akkasumas tasgabbiin dhageeffadha namoonni meeshaa barbaadan illee karaa keessaatiin heloo jaa. Bismillah maashaallah tabaarakallah. Egaa hordoftoota kiyyaa meeshaa nama tokko qabatee isin dhufeetiin jira. Meeshaan kun baay'ee akka babbareedaa fi akkasuma meeshaa murteessaa akkasuma haarawaallee jechuudha. Karaa xumuraatti na waliin tura. Viidiyoo kana immoo marti keessanuu maal gootu laayikii gochuun hin dagatin. Egaa sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyya ta'an isin jaa. سلام الله هي جاني ودكتور كيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكن نجاح جرتني كيا كيسني على من سلام كيسنا لا جا كان كم سنجانا كمان الله الحمد لله إجا هسوي إيرسو ساعتي نما ساعتي بقولا ما كوي كان أفضل دفع وتسمعهما هذا أموراتنا ولا يجرا مشانكم مشان باي بريدة إيه مشان ده جولا هذا في فوبولتي في سرپرايز بوته جفتي كان أفضل Gati sinitti ma bismillah inna samarra eegalla disti majisti fi abbashani adana qoda mani tajirti kuno disti oroma qabu masha Allah tabarakallah disti kana qabatan tanan masha Allah isininja lama jahani kuni isa gudda da jechuudha kana ga isa ji tokko ta'edha jira qarshi kuma didda magale jira meeshaan kun guyyaa 3 moo 4 dura kana dhufe malee waan har'aati miti itti aansu saani globali tokkoffaaf lammaffaan qabu ka dhufundu kunni tokkoffama garuu saayizii guddaa fiqqa qaba halluun isaa adii fi booraan dhufa jechuudha. Kanaafuu gatiin isaa qarshii 8,500 waan dura ittiin bitu hin beeku kuni kan dura bitame waan ta'eef jechuudha. Tokko achi jira lamaan jette itti aansuun sahaanii shoorbaa tana maashaallah laalanii akkana jirti firee lamatti qabdi firee lama kunu lamaan jechuudha. Wanni lama addaan qoodamuuf nama kan qoodu ta'ee maatii fi obboleettii fi kuma lama dhibba saddeet saanii shorbaatumi itti aansuun joogii kana 3,200 tokko achi jira tokko seerri isaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana gabaa irra jira. Wanni isin beekuu qabdan ani waan gabaa irra jiru keessaa bareeda isinii filadha. Kun yoo dhabame kama jiru keessaa bareeda isinii bita jechuudha. Akkasitti yaada kanaan dura dirqama isa jira jechuudha. Itti aansuun saanii feerumuutii tana waa isin jaa hordoftoota kee saaniin kun karaa ulcaanetiin seenaa jedhanii wallahi biyya baay'een argamu.
isin kama argitan jette garuu carraan kanarra fide jechuudha. Saayiziin isallee kun guddaadha. Made in India jedha. Ka Indiyaati maashaallah tabarakallah halluun isallee baay'ee namatti tola. Gizamalan argamu malee maashaallah. Gatiin isallee kaawwanii ka bareeda. Qarshii meeqaan bittiree jechaa jirtanii miti qarshii 5,000 qofa jechuudha. Kuuwwan 6,000 fooyyaalee jira. Kuni ani akkuma bitanitti kan 5,000 kanallee 5,000 halluutu garagara malee akka carraa ta'e lamaaniifuu kama akkana argeef jechuudha. Itti aansuun immoo sini burcuqqoo shaayii kana daa'imman tokko bitee jira kan qabu kana haa ta'u naan jette hidhee immoo maayikaa kanallee biraan dabali jetteerti. Burcuqqoon kun baadiyyaadhaaf sirriitti ta'a hin cabu maayikaadha jechuudha. Namni maayii nama kamuu seenee wal dhugaa dubbachuuf ani garuu yeroo jalqabaatiif argee maayikaan hin jira naan jette yoo gaafadhu namatti hin jira firee jaayisa godhi naan jette jirti. Itti aansuun wanni kana hatumaa kana qarshii 500 jirti. Itti aansuun maankaa darzan tokko qarshii 380 tuni qarshii 200 sukkaara billaa lama bitee fi makkaafaa qarshii 250 qofaan bitee fi jira. Tirii kunoo tirii kanallee bitee fi jira. Itti aansuun tirii keekeen sanillee kunoo tokko kan keekee tokko mootu kan maayikaa sanaa jette. Itti aansuun immoo hordofte kee ganaan isin dabarsa. Isin tuni maashaallah isin jaa ani fayyadameen argine warri fayyadamtan natti hanu barbaada. Oovini keessatti waan barbaada itti bilcheessuun hin danda'ama jedhama. Dhugaata afaan maashaallah tabarakallah gatii isii qarshii 4,200 bitee 3 isaa irratti jechuudha. Itti aansuun immoo asitti jira. Roqaa leetira 3 qarshii 3,000. Rakabootiin kun firee lama qofa nabira jira ture. Gabaa amma kun jiru diizaayinii jijjiiramee jira. Ani yeroo jalqabaa tokko galchee namni gizee baay'ee waan ajaju meeshaa tokko hin dhaba beektanii saniif 2-3 godha waan tokko ajaju lama fida. Yeroo sana akkasitti fidee ture ina agarree ture jechuudha. Meeshaa namaa gizee yaasuu argee qarshii 3,000 rakabootiin kun amma fireen tokko jira namni barbaadan kana malee jechuudha. Diizaayiniin kun baay'ee bareeda ifaa hin qabu diikooriin isaa kana qofa jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan fudhachuu dandeettan tokkicha hafe maashaallah sini tokko taatee kan umraatee lammaffaan jirti. Itti aansuun wanni kana jechuudha. Isa kana sufraa kana sufraan na bira jiru kun isa guddaadha. Gizee maraa inni dubbadhaa qarshii 4 galee jira turee jira. Itti aansuun immoo akka wanni kana maashaallah feermuusii kana ni beektanii maashaallah tabarakallah. Waaw qarshii 7 galee jira. Saarbisiin kun immoo qarshii 10 jechuudha. Hordoftoota kiyyaa meeshaa kana keessa fideetii isinitti himi yoo jiraate hin beeku irra dabaruu danda'a galgala waan ta'eef jechuudha. Muddama keessallee gizee waraan meeshaa gizee kana waraan daddafnee karraa kaafnu muddamna waan ta'eef akkana isin hinjaa hordoftoota kiyyaa laayik sheer gochuu hin dagatina. Namoonni meeshaalee mana keessaa meeshaa babbareeda barbaadan karaa wasaappiitiin na dubbisa. Hundi keessanuu immoo akkuma isin bira ga'ee laayikii tuqaa yoo isin laayikii gootan viidiyoon nama hedduu bira naaf gaha jechuudha. Kanaaf nama hojjetu kamuu laayikii gootanii yoo bira dabartan homaa mitiin isin hinjaa akka biraa immoo du'aa hin gochuu hin dagatina. Hundi keessanuu namni jaalattan namni guddina kiyya hojii kiyya barbaadan du'aa hin gochuu hin dagatinaan isin jaa hordoftoota kiyyaa. Inshallah viidiyoo biraatiin angolitti deebinutti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura. Meeshaalee kanneen ammatti yoo barbaadan daafa karaa wasaappiitiin heloo jedha isinin jaa. Akkuma carraa keessaniiti wanni guddaan jala sararee isinii himu fakkeenyaaf amma kana naa bite yoo naan jette gizee ati birrii ergite yoo jiraate kana sii bita. Yoo hin jiraatin kan jiru keessaa bareeda sii bita jechuudha. Eenyumallee yoo taate shiitallee na biraa qabdi qamisii na biraa qabdi qamisii qarshii 3,300 hiisan fireeshanii viidiyoo waraabaan oolu kama yuutuub irra gad isinii dhiise jechuudha. Shiitaaf shaarbillee fireeshan na biraa qabdi dabalatatti jechuudha. Egaa meeshaan obboleetti tiyyaa kana fakkaata. Egaa meeshaa biraa qabadee agarsiisanii dhufuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura. Hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Halkan keerii isinii faataatu. Baay'ee baay'ee.